dhuga haadhatiyya gargaaruuf dura haadhatee gargaarachuu qabdaati yunaa waan ansi jechuu didu goona min dubbii kiyyaa kana na'am wallahi billahi amantii islaamirratti ati na jabeessuuf anaa dhufe simachuuf dura rabbitti amanuu qabda yunaa waan ansi jechuu jiru faaten teenna ta'ufiiti iiboo keessaa uf goroggoraa amantii biraatirraa gara keenna dhufe jiraatiniin waan qabdu baafteetiniin durriyyee nyaachifti durriyyeen birrii guurattee biraa deemti amma si galee taargeetu eeno wannan si jechuu barbaade ummanni kun gaabrummaa hamaa keessa jira bilisoomsuu barbaachisa waliigala ummanni akka sabaatitti nu qofaa miti jarruyyuu ijoolleen yesuusuu rakkoo qaban rakkoo qabdi bar jarrillee rakkoo qabdi bar amma ijoolleen maan ta'e ta kiristaanallee ayyee maqaa namaa meeshiin gochuun barbaadu yoo namni asi amantii biraa itti dhaqu jarrillee akkuma nama Roonaaldoo biteetitti waan qaban itti gannaqan amantii kilaba kubbaa miilaa godhan Oromoon amma addisuun kami addisuun waan ijoolleen raggaasaa Roonaaldoo meesii taate islaama biratti awwalee musammaan mootu achitti meesiidha waan ijoolleen tun Oromoo goote wallahi ati garuu awwaan tokkon siidaa dhageeffadhu nabila nama kuma sadii jira namoota sibira jiru wajji akkana dhageeffatani ani maataba doktorummaa kee ittiin siidhee taraa tana akkamittiin itti siidhee beekta kanuma dhugaa sanii itti siidhee waan dira takka Oromoo irraa dhaabde karaa fagoo deemu kaan nurraa gabaabsite eega turree waan kana dhageenyee booda nu dhagaamanii beektaa sila miliyoonni 16 xiqqaadhaa jiru obboleessa kiyyaatti akkamitti miliyoona 16 jettanii promote godhee amantii muslimaa you see amantii muslimaa abdiitu promote godhee amma maaltu jira akka dhugaa yoo dubbanne namni abbaan fedhe islaama ta'uu danda'a abbaan fedhe kiristaana ta'uu danda'a hayyee garuu nama amantii biraa irraatitti dhufe islaamni mallaqaan bituun qabu qarshii takka amantii muslimaa yoo nama asii amantii kana nan awwaa ta'u jedhee achi dhaqe kiristaanni mallaqaan na bituun qabu natti fakkaatee itti amanee dhaqeemi amma nuti kan jechaa jirru uummata keenya kana kan jechaa jirru nan awwaa ta'uu jedhee dhaqeemi bakka cherchi magilee wajji deemnu mazmurii gilee dhageeffannu wajji mararka dha'u malee birrii naa kennu kiristaanni maaliif barbaachise thank you so much kana amma murtiboota doktorummaa wanni maaliif doktora kannuu fididda kaasinidha karaa amantii tanatu amantii dhugaatii jedhee dhufeemi maaliif isa gabbara dalagateetiin haa jiraatu maal wanni an birrii qabu gizee amantii san keessa ture kabaraa fi turte amantiin sun maaltu si gahee homuun an kenne kun akkasini hudduu fi lubbuu kennaafi turtantu deemeef si gorsaa jira jazbitti hudduu ajaa maaltu gahee takka jalaa xeerii Doktor, salamu alaikum, doktor. Alaikum salam. An kanin jo Oromoon tun gartee si kudditee maaliif ati akkanatti wanni sartifikeeta guutuu maaliif siin kanine gariin nama. Amma dubbi magalee tana laal. Soba jedhee warri narra duulaa ture baru ijoollee kenna. Wallahi sirrattu anillee barna duulame soba ijoollee tana. Arrabsame. Ijoollee islaamati dhageeffadhu. Asuusaa ta'u. Warri natti duulaa ture ijoollee kenna ijoollee islaamati. Kai dhiifama gaafate eenyuun ni ana moo isa? Si. Akka seeratitti kabadii qabu dhiifama gaafatamoo ka dhugaa qabu. Kabadii qabu gaafata. Kabadii qabu. Hagana namni kennan fagoo jira beekta. Ayyee. Yaa homaa gochuun hin danda'amu wallahi rabbi irriba haa kaasu jenneetu himuuti. Doktor kaleessa gaafiin sii qaba ture sibira seenuu hin dandeenye. Kaleessa gaafiin ummanni bakka heddurraa manni banamee waa'ee kan kee haasa'amaa ture ummata sibira kum kudha wayi haasa'aa ture malee jechu wanni isaan himan warra fayyaa qabuufillee guutuu gartee huno dhaabbataa gartee ilaa zalaalamii Oromoon gargaaraa jira ka dhukkube kana miliyoona 100 yoo gargaarammaan rakkoo qabaa jaan gartee gargaaruma jirra kaanuyi maalifi Dr. Asliin itti hinaafee mucaanni dhukkubaa gargaaruu jirraa jaan mee gaafii tan akkamitti deebista? Yaa boo ani fayyaa qaba maali naafa ani koo ani Oromoo qaba rabbi qaba maali naafa si jambar ani koo ani
an jechuun nama sa'aatii barbaadetti waan barbaade godhuu danda'u maali nafa takka lammata wanti an jedhe amma namni tokko yoo bishaan haayilaandii tana naa kenne bar galatoomii jira. Of course. Thank you so much. Nuti hawaasni ummata mucaa kana gargaaraa jiru kuni maaliif galata dhabee akka waan nama birriin takkan galiniititti waakkatameedha malee ka jenne akkasuma birriin kun akkami baatii 4 guutu miliyoona 4 ol taruu didee tareeraa jenne tarree jedhan baafne itti finne baasanii dhufanii walqixa ta'e okay eega walqixa ta'e ummata galateeffadhu jenneen dhiifama nu gaafadhu jenneen dhiifama ummata keenya gaafachiifne ummata galateeffachiifne zaaset targeetichi kana namni naman galateeffanne rabbiin hin galateeffatu kanuma jechuu turellee ogaa gartee viidiyoo sa waraaba ummatuma kana bar ummatuma na jibbu kana na arrabsu gowwaa na jedhu kana qabsaa'ee dhugaa isaanii baasuudha kaayyoon kiyya malee ani obboleessu maal dhabnaan ikko ani hirmaatee jirta gargaarsa isarratti haatiin dhimma mataa keetiin doktor akka inni gargaaramu akka abdiin gargaaramu. Hirmaatee jirta irratti akka namni gargaaru gootee jirta jechuu fedheeti. Gargaaraa jettee yookiin akkaawuntii isaa maxxansitee jirta waa gootee ture. Maal rakkataan meeqa osoo jiru haftaan irratti hirmaadhaa? namni neena gurgurtaa qabu gargaaru yemma yaalfillat daa haftaa migaabbisaa jedhama. No gaafuma duraa sanuun baana gaafuma jalqaba inni gartee waan kana seene. Gaafuma jalqaba gartee miliyoon irratti dubbii araara xumurree maaliif balaa biraatti na deebisuuf nama qoqqottaate. No sin qoqqoonnu akkana goona addisuu irraa dubbanna abdii miti amma addisuun akka jee viidiyoo inni jee dhaggeeffattee ati. Hin beeku yoo baran kana. Addisuu jaama maqaan isaa akka jee afaan isarraa si dhageessume akka waan nama amantii musliimaa keessa turetti dubbate inni keessan turre ni beeyna nuti. Yaa boo dhiisi ijoollee ta'e Faaxee binti Islaam garaa hin danda'u. Dhiisi yaa boo ustaaza Faaxee binti Islaam. Dhiisi yaa boo jalaan tuqinii. Olamaa guddaa Faaxee binti Islaam hin tuqinii yaa boo. Garuu ulamaan Faaxee feenyaa tuqamuun sirrii. Tuqin. Dhugaadha. Garuu ani wanni kakadhee si himu. Kakadhee wanni si himu. Ammallee wanni ragaa qabu yoo baasinaan jedhan kabaasuu danda'u. Jechuudha. Kaleessa addisuun islaamaa miti charchii oolaa ana sababa ta'e deememi kun illee xiqqoo yoo gugguurate hin deemu. Abdiillee yoo xiqqinaan qabee taa'e Allahu alami hin deema because abdii yeroo suuraa ka'uu fi gidee sheekota argu malee manatti takka erga islaama ta'e salaateen beeku halkan mana caffaraa bulan lamaanu. Ani bakka angowummaa gowwaa haa ta'u angowwaadha qabadha qalamaan qabi angowwaadha isin qabadha kan feetu ittiin hafte jari feetu waan feete jari feetu tokkocha qabdu gurgurii kenniif yefan lakkoo na garbar yihedaallu hin deeman Kaleessumaa himnee bariif dura nuti. hin deeman ani yoo wallolallee sodaadhu lamaan jiraatu Abba fere yoo walloon ani sodaadhu no problem because jibba dhuunfaa irraan qabu wanni walloluun hin jiru warri isinii guguddaa daa'iman kanin illee ani de wajjin atakaaroo seenuun barbaadu si galee ani atakaaroo seenuun barbaadu because obboleeyyan kiyya muslimaan natti aaraa ittee deebi. Laala jarrumaan sunuu nama daalan leebili kiyyaa miti atakaaroo daa'iman wajjin qabuun barbaadu. Nama zinaa osoo dalagu ibidda danfaa jaartii irratti nayixee fuula luqqiftee hojiirra atakaaroo qabuun barbaadu. Gabaabumatti warri isa jaalatullee dhadhaan dhisi ilaa dhaggeeffadhaa ijoolleen keenya. An nama osoo zinaa dalagu jaartiin zayitii danfiftee irratti nayixee malaaxisee hojiin atakaaroo qabuun barbaadu. Minima attamatu. Abbaan feete na jaaladhu abbaan feete na jibbi hin deema inni illee hin deema anaa isinitti hafa. Minima attamatu. Kunoo obboleessi deeme. جذبة ولا فجركم شور ومتى كوني في بدن تكنجر
Hai Islamummaan akkamiin maallaqaa nama bitti boqorshi miliyoona 10 nutillee kan itti Islaama uumama warraa ta'an isanillee bakka alamuun ta'a qaban. Yaa boo dhiisin haa ta'ini bakka hin hinaaftan jira dhiisa dhiisin. Inaaf taqa jeesan naa gasi deebisi jeen.